Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Waliif TV irraa amma mootii yeroo qophii keenya qophii dibaabee simbiraan geenyurra geenye jirra. Akkuma beekamu qophiin keenya yeroo garaagaraatti dhimmoota garaagaraadha kan inni qabate simbiraan ga'u. Har'a moogaa kunoo istuudiyootti deebinee keessummaa tokko qabannee dhufnee jirra. Keessummaan keenya har'aa eenyudha? Maal hojjeta? Innis mooga'een hojii isaa maalii fi kan kana fakkaatu immoo keessummaa keenyarraa kan daawwattanii fi dhaggeeffattan ta'a. Haga xumuraatti yoo nu faana turtan egaa keessummaa keenya guyyaa irraa immoo waa hedduu ni barattu jenneeti kan yaadnu. Sanaaf immoo haga xumuraatti nu faana turaa jechuun immoo affeerraa keenya turtii gaarii isiniin jenna. Egaa duraan dursee eeyyamamaa taatee yeroo kaarsaa gootee beellama keenya kabajjee as istuudiyootti nu biratti argamu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomi jecha mee daawwattootatti of ibsiitii keessummaan bukkeetti argamu kun eenyudha? Ayyee galatoomaa isinis carraa kennuudhaafi maqaan koo Ahmed Daaluu Jaarraa jedhama. Dhaabbata Kennaa for Kids with Disabilities jedhamu keessatti daayirektara biyya keessaati. Ayyee Ahmed Jaaloo guyyaa irraa na cinatti argama. Ahmed Jaaloo dhaabbata Kids for Kennaa for Kids kana keessatti hoogganaa olaanaa kan biyya keessaati jetteetta. Dhaabbanni kuni namoota keessattuu deeggarsa namoota qaama miidhamtootaa fi deeggarsa barbaadan irrattidha kan inni xiyyeeffatu. Sanaan dura garuu mee barbaachisummaamti dhaabbata kanaa fi kaayyoon dhaabbata kanaa mee maali? Eeyyeen barbaachisummaa fi kaayyoon dhaabbata kanaa maalidha? Jalqaba kaayyoo dhaabbatichaa olaallee dhaabbanni Kennaa dhaabbata namoomaa gargaarsa daa'imman qaama miidhamtootaa gargaaruudhaaf daa'imman miidhama qaamaa qaban akkuma daa'imman kaawwanii akkuma daraboo isaanii jireenya guyyaa guyyaa keessa jiraatan keessatti barnootaan fayyaadhaa fi jireenya hawaasummaa guddina daa'imman kuuwwan jiraatan guutuu karaa ta'een akkuma daraboon isaan kuuwwan jiraatanitti akka jiraatan taasisuudhaaf waan hundaa olitti immoo namni nama ta'ee jiraatee gaafa jiraate socho'uu qaba. Socho'uuf immoo qaamolee miiraa yookiin immoo qaamota keenya akka socho'uudhaaf nu gargaarutu jira. Inni yoo nurraa miidhamee jedhe tokko yookiin tokko ol yoo irra nurraa miidhame sochiidhaaf ni daangeffamni jechuudha. Dhaabbanni Kennaa kaayyoon isaa guddichi namoota miidhama qaamaa qaban sababa miidhama qaama isaaniitiin kan sochiin qaama isaanii daangeffamaa baasuudhaan hirkoo isaanii ta'ee deeggarsa meeshaa hirkoo qaamaa isaanii ta'uudhaan akkasuma immoo hamilee xiinsammuu isaanii xiinsammuu isaaniitti hamilee horuudhaan dhaabbata namummaa qofarra dhaabbachuudhaan namoota miidhama qaamaa qabaniif hirkoo ta'uun gamatti ceesisu ta'uu isaati dhaabbanni Kennaa kaayyoon isaa guddaan wanni inni hundeeffamee fi barbaachisummaan dhaabbata kanaas akkuma kaayyoo isaa keessaa hubannutti dhala namaatiif wanti bu'uuraa jedhamee yaadamu yeroo baay'ee kan ibsamu maalidha? Mana nyaata uffata jedhamee jechaadha. Nama miidhama qaamaa qabuuf ammoo wanni inni dursaa fayyaa isaati. Fayyaa keessatti immoo wanni jennu maalidha? Hirkoo qaamaati jechuudha. Hirkoon qaamaa kun waan bu'uuraati. Ana akkuma argitu qaama miidhamaadha. Har'a istiidiyoo keessan dhufee sagalee kanaan ibsa isinii kennuudhaaf waa'ee qaama miidhamaa dubbachuudhaaf deemuu qaba. Socho'uu qaba. Socho'uudhaaf immoo qaamni ittiin socho'u jiraachuu qaba. Qaamni sun waan na jalaa miidhamee fi meeshaa hirkoo qaamaa kanniinitti fayyadamee as dhufe jechaadha. So kanaafuu meeshaan kun anaaf maalidha? Bu'uura. Dhaabbanni kunis wanni barbaachisee fi obboleewwan keenya daa'imman dargaggoota dubartootaa fi namoota umriin sadarkaa garaagaraa irratti argaman namoota kanniin hirkoo isaanii ta'uudhaaf warra manni itti cufame manaa baasuuf warra rakkatan rakkoo isaanii irraa qooddachuuf warra mana hin qabne mana ta'uuf warra mala dhabaniif mala ta'uudhaaf dhaabbanni kun hundeeffame. Dhaabbileen akkanaa kun jiraachuun immoo warra akka namaatitti namumatti hin lakkoofne warra hafansan akka sadarkaa sanitti isaan ol bahanii mul'ataniif dhaabbileen kunniin hirkoo ta'uudhaaf barbaachisa jechaadha. Deeggarsoota garaagaraa keessattuu namoota qaama miidhamtootaatiif yeroo garaagaraatti hin gootu akka dhaabbata keessaniitti deeggarsa garaagaraa deeggarsa sadarkaa biyya alaatirreetti meeshaalee barbaachisu galchitaniiti kan deeggarsa gootanii garuu namoota deeggarsa barbaadan sana akkamitti argattu mee akkamitti qunnamtu akka dhaabbataatti? Karaa hedduunidha kan qunnamnu. Tokkoffaa karaa waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaatiin waajjirri dhimma hojjetaa fi hawaasummaa waajjira aanaa fi gandoota yookiin immoo bulchiinsota sadarkaadhaan jiran irratti caasaa mootummaa jirudha jechaadha. Karaa caasaa kanaatiin arganna inni jalqabaa maaliif waajjiraaleen kunniin waajjirri dhimma hojjetaa fi hawaasummaa dhimma kanaaf kan taa'e waan ta'eef namoonni miidhama qaamaa qaban isaan irraa dhufanii galmaahanii isaanis deemanii galmeessanii ragaa isaan biraa fudhanna isa jalqabaa jechaadha. Inni biraa immoo ofii keenyaas nuti
waldaalee garaagaraatu jira. Naannoo irraa jalqabee haga gajjallaatti waldaalee hedduutu jira. Sadarkaa waldaa kanaa walitti dhufuudhaan hawaasa keessaas abbootii amantii sagantaa adda addaa qopheessuudhaan hubannoo hawaasaa uumuun tajaajiloota dhaabbanni kennaa jiruu fi kaayyoo dhaabbata kana hawaasaa ibsuudhaan hawaasnis gara dhaabbataa akka dhufu ofii isaa qofa osoo hin taane namoota miidhama qaamaa qaban gola keessatti dhokatanii jiran gara dhaabbata kanaa akka fidanii fi deeggarsa kan akka fayyadamuu danda'aniif hawaasa hubannoo kennina jechuudha inni lammataa. Inni sadaffaa immoo karaa miidiyaati. Akkuma amma isinitti karaa miidiyaa keessaniitiin ergaan kun dabraa jiru miidiyaalee biroos fayyadamuudhaan nutis miidiyaa tamsaasa miidiyaa hawaasaa ni qabna waan ta'eef karaa tamsaasa miidiyaa hawaasaa kanaan kan keenyaanis ta'e kan qaama garaagaraa irraanii ergaan kun hawaasa bira akka gahuuf ni hojjanna jechuudha. Karaalee sadan kanaan kan namoota miidhama qaamaa qaban yookiin tajaajilamtoota gara keenya akka dhufan kan taasifnu. Hawaasa keessatti ilaalchi keessattuu qaama miidhamaaf qabu ulfaataadha yoo ilaalte ta'e amma fakkeenyaaf namni tokko hospitaalarraa qaamni isaa yookaan lukni isaa tokko miidhamee sana booda kanaan booda kiraanchii yookaan wiilcheriidhaan deemta hoo jedhameeni namni sun kallattiimaan kan inni galu gara manaatti hawaasa keessa akka durii isaatti socho'uudhaaf gama xiinsammuutiin baay'eetti ulfaata. Sana cabsanii gara dhaabbata keessanitti fiduuf bakkeetti baasuuf mee sun mudannoo yookaan immoo isin gama kanaan kallattii akkamiitiin itti deemtu? Dhugaadha. Mudannoon qabnus ni jira. Akkuma dura sii kaasee sagantaa adda addaa qopheessuudhaan hawaasni akka waa'ee kana hubatu gochuudhaan hojiiwwan dhaabbanni kennaa hojjetu keessaa tokko hojii ilaalcha hawaasaa jijjiiruudha. Hojii hubannoo kennuudha. Hubannoon kun sadarkaa qaba. Tokkoffaa hubannoo hawaasa guutuuf waliigalatti kennita. Lammaffaa immoo maatii fi ollaa naannoo namoota sanii jiruutitti dhiyeenyaa warra jiran jechaadha. Maatii qaama miidhamaa saniif warra jiruuf kennita. Inni sadaffaa immoo isuma nama miidhama qaamaa qabuuf kennita jechaadha. Isa kana immoo namni miidhama qaamaa qabu ilaalcha akkamii argata yoo jettee akka ofitti amanu akka of ta'ee jiraatu miidhama qaamaa isaa ani qaama miidhamaadha jedhee amanee akka of fudhatu. Nama kamiinuu faana akka of madaaluu danda'u. Ani qaama miidhameef namaa tokko gadii miti jedhu. Maaliif jennaani wanni namni miidhama qaamaa qabu kamuu hubachuu qabu qaama keenya kana bakka sadiitti yookiin bakka lamatti qooduu dandeenya jechaadha. Mormaa olii fi mormaa gadi jechuu dandeenya. Qaama mormaa ol jennu kana irra hedduun koontirool kan godhee nuun deemu ka qaama mormaa ol jiru kana jechaadha. Inni asii gad jiru harkas dabalatee miilas dabalatee kanaan ajajama. Egalee kun kanagaa kuni waan asii gad jiru yoo ajaje ati homaan taatu. Gaafa garuu miidhamni asii gad jiru harka keetii miila keetii kun sammuu kan kee kasi horatu sammuu kan kee ittiin sochootu kana yoo ka ajaju taate lakki hin dandeettu sababa an miilli kun miidhameef jedhee sammuutti himataanaan sammuun isa fudhatee qaama isaa kan hafe guutuu dadhabsiisee manatti isa galcha taanaan harki isaa miidhamee harka sababni waan miidhamee fi waan harkaan socho'uu hin dandeenyeef homaa dalaguu hin danda'u jedhee harki sammuutti himee sammuun isa accept godhee hojiin ala ta'a taanaan miidhamne jechaadha. Kana jechuun sammuun yaadaan jiru harkaa lukaa yaadaa jecha waan ta'eef. Fayyaan cimaan gama xiinsammuutiin gara xiinsammuutiin jira jechaadha. Sammuun kun yoo kanneen ajajuu danda'a taate mala qaba beektaa. Gaafa dheeraan maal jedhan hiixachuu yookiin immoo harka dheerina isaatiin malu gabaabaan immoo hulluuqqoo malaa jedhan. Akkuma sanii namni miidhama qaamaa qabu ati yoo mala yookiin humnaan fiigichaan waan wahii godhuu namni miidhama qaamaa hin qabne yoo san malee namni miidhamaa qabu immoo mala ittiin sammuu isaatiin hojjetee kaalkuleet godhee waan kana bira akkamitti gahuu danda'a jedhee ofii isaa bakka miilli koo miidhame kana maalitti yoo fayyadame waan san hir'inna san guutuu danda'a jedhee yaaduudha jecha. Galatoom. Mee yeroo filannoo kana adeemsa bu'aa bayii amma kana keessa dabartanidha namoota gara giddugala yookaan dhaabbata keessanii kanatti kan fiddanii sana keessatti ammoo ulaagaan keessa darbu jira namni tokko amma fakkeenyaaf kallattumaan naqee baadiyyaa keessa taasa'u bakka itti rakkatee jiru yookaan deeggarsatti barbaadu irraa gara dhaabbata keessaniitti kallattiin ittiin ulaagaan mataa isaa danda'e jira. Namni gara keenya dhufuudhaaf dhaabbanni kennaa akkuma dura sii kaasee dhaabbata namoomaati. Miidhama qaamaa jechuun idilaawaadha. Idila addunyaatti namni Awurooppaa haa jiraatu, Ameerikaa haa jiraatu, Afrikaa, Itoophiyaa biyya kamuu haa jiraatu. Addunyaa kamuurra kamiyyuu taatee miilli kee yookiin qaamni kee yoo miidhamni qaama kee maal si godha addunyaa guutuudhaan wal si fakkeessa jechaadha. Idilaawaadha waan ta'eef dhaabbata namoomaati. Hojii namoomaa dalaga. Namummaa qofarra dhaabbatee dalaga waan ta'eef garaagarummaa tokkoyyuu hin qabu. Ulaagaa gaafa jennu miidhama qaamaa qabaannaan
tajaajilli nuti kenninu isaaf taanaan inni immoo nama tajaajila kana haqa godhatu taanaan yookiin barbaadu taanaan nu biratti dhufee iddoo kamuu haa ta'u dhaabbata kennaa keessatti tajaajila argachuu ni danda'a. Mee xiyyeeffannoon isin deeggarsa namootaa irratti gootan fakkeenyaaf yeroo garaagaraatti dhaabbata garaagaraa olaaltee kun namoota ga'eessota yookaan umuriin isaanii ufnaa ol 64 fa'aa ol ta'e deeggarsa nama biraa barbaadan irratti xiyyeeffatu. Kun ammoo daa'imman daandii irrattis ta'u maatiin dhabanii nama deeggaru dhabanii sana daa'ima qofa irratti kan xiyyeeffatan ta'u. Kun immoo namoota balaa tasaatiin fa'aa miidhamanii sana qofa irratti kan xiyyeeffatan fa'aatu jira. Dhaabbattoonni garaagaraas nama dhuunfaas ta'e kan keessan mee kana keessaa kam irratti xiyyeeffatamu moo akkuma waliigalaatti namoota qaama miidhamtoota ta'an qofa irratti xiyyeeffata? Miidhama qaamaa jechuun bal'aadha. Gosoonni miidhama qaamaa akka dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsetti yoo xiqqaate gosa miidhama qaamaa 25 oltu jira. Biyya keenya keessatti immoo gosni miidhama qaamaa baay'ee ta'us kan beekamtii argatee sadarkaa biyyaatti asosheet ta'ee waldaadhaan ijaaramee jiru gosa miidhama aga 6-7ti. Akka dhaabbata kennaatti immoo maalirratti xiyyeeffatti yoo nuun jettee gosa miidhama sochii qaamaa irratti xiyyeeffanna jechaadha. Bal'ina kana hunda irratti yoo hunda laga jettee kan lama ari'u tokkoyyuu hin qabuudhaan humni kan kee yoo san dhaqqabe 2 gootee 3 gootee dabalachuu dandeetta. Garuu ammatti humni hamma dhaabbanni kennaa qabuu fi xiyyeeffannoon irratti dalaguu danda'u miidhamtoota sochii qaamaa harkaaf miilli isaanii miidhame irratti hojjetaa. Umriidhaanis ni daangeffama. Maaliif daa'immantu jira, dargaggoota jira, dubartoota manguddoota jira. Akkuma amma dura kaastee bal'aadha waan ta'eef ammasii eessatti xiyyeeffannaa kallattiidhaan daa'imman umriin isaanii 3 fi hanga dargaggoota umriin isaanii 21 jiran irratti kallattiidhaan kan hojjennu jechaadha. Dhaabbanni keessan kana gidduudhaatti hojjeta. Garuu alkallattiidhaanii hojii namoomaa akkuma dura sii kaasee daangaan qabu hojiin namoomaa. Daa'imman irrattis, dubartoota irrattis, dargaggoota irrattis, manguddoota irrattis deeggarsa meeshaa hirkoo qaamaa kennuudhaanii umriidhaan hin daangeffamu. Tajaajiloonni immoo bal'atu jira. Meeshaa hirkoo qaamaa kanaan alatti waan ta'eef tajaajiloota kaan irratti garuu umriin isaanii 3 haga 21 warra jiru irratti hojjenna. Dhaabbanni keessan kun egaa akkuma amma kaastee deeggarsa yeroo garaagaraattiidha kan inni godhu. Kanaan wal qabatee qaqqabsiisummaan isaa akkamii amma sadarkaa haga ammarra jirtan kanaan keessattuu haga biyyaatti moo haga naannootti moo yookiis immoo magaalota gurguddoo irratti kan xiyyeeffatedha moo gandoota baadiyyaa garaagaraa keessa yoo ilaalte yeroo garaagaraatti warreen bakkeetti hin baane hedduutu jira kan namoonni yookaan namoonni qaqqabanii wanna sana deeggarsan gooneef kun ammoo osuma bira jirullee kan maallaqa dhibdeedhaaf bira darbutu jira. Sana wal qabatee mee qaqqabsiisummaan keessan akkam akka dhaabbata keessanitti? Dhaqqabamummaan keenya amma danda'ametti bakka hunda gahuudhaaf sochoona. Gara hundeeffamaatti yoo si deebisee dhaabbanni kennaa ka'umsummaan akkuma asiin dura miidiyaalee adda addaa irratti hundeessituun dhaabbata kennaa ibsaa turanii dhaabbata kennaa Aadde Haliimaatu hundeessee akkuma beekamu Aadde Haliimaan ka'umsa irraa hundeessan qaban. Ameerikaa jiraatu Ameerikaatti daa'ima argatanii daa'imni isaanii kun kennaa jedhama. Maqaa dhaabbatni kun ittiin hundeeffameen maqaa daa'ima isaati. Kennaan Ameerikaatti dhalate. Biyya Ameerikaa kun akkuma waliin beeknu waa hedduu guutamaadha. Akka dachiitti waan samii akka dachiitti wanni hundi guutuudha. Biyya kana keessatti daa'imni kun dhalate. Abbaan haakima, abbaan kennaadha haakima, meedikaal doktoriidha. Haati immoo nama sirritti waa'ee xiinsammuu kana sirritti baratee jiru nama sooshaabiliidha. Nama hanqina hin qabu jechuudha. Mana keessaas hanqina hin qabu, karaa fayyaattis hanqina hin qabu, akka mootummaa biyyaattis deeggarsi barbaachisu hunduu guutuudha hanqina hin qabu. Kana hunda keessa taree ammoo miidhamni qaamaa chaalenjii hin dhabu. Kana hunda keessa taree inni miidhama qaamaa qabaachuun isarrattis maatii irrattis akka waliigalaattis chaalenjiin hin dhabamu jechaadha. Gaafa Aadde Haliimaan dhaabbata kennaa kana maaliif hundeessan jennee adda baafnu an biyya guddatte Ameerikaa keessa taa'ee daa'ima kiyyaaf wanni hundi guutamee chaalenjiin miidhama qaamaa yoo dhabamuu baate amma kana yoo jiraate daa'imman miidhama qaamaa qaban biyya keessa jiran
biyyan guddanne keessa keessattuu Oromiyaa keessa keessattuu baadiyaa Oromiyaa keessa akkamii jiran. Warri uumaa isaanii hin guutamne, warri dhalachuun isaanii hin beekamne, warri jiraachuun isaanii hin beekamne, warri jiraataniitu akka namaatti hin laakkaa'amne. Ani dubartiidhaan haadha jettee adde Haliimaan haati akka kiyyaa daa'ima qaama miidhamaa qabdu baadiyaa Oromiyaa keessa jirtu maal keessa jirti? So ana daa'ima kiyya Rabbi wanni naa kenneef an isuma qofa kunuunsaa as haa taa'uuf waan isaa barbaachisu qofa godhaa bira haa taa'uuf osoo hin taane namoota akka kennaa kiyyaa baadiyaalee Oromiyaa keessatti dhalatanii rakkataa jiran warra dhalachuun isaanii hin beekamne warra godaa golloo keessatti dukkana keessatti hafansan sababa isaatiif an gabbahee hawaasa kanaaf akka kennaa ta'ee kennaa isaaniif kennu mana akka isaan baasuuf Rabbi ergaa kana natti kennee daa'ima kana naa kenne waan ta'eef jedhanii adde Haliimaan ka'umsa kana godhatanii lafaa kaan. Kaayyoon dhaabbata kennaas asirraa madda jechaadha. Hojiin dhaabbata kennaas bu'uurri dhaabbata kennaas tokkoon tokkoo tarkaanfii dhaabbanni kennaa tarkaanfatu isa kana bu'uura godhateeti jechaadha. Bakkeen nu dhaqqabnus isa kana bu'uura godhateeti. Ka'umsi kennas warra baadiyaa jiruun yaadanneeti waan ta'eef dhaabbileen hedduu pirojektoota isaanii magaalaa keessatti babbareechisanii qalamii dibanii biraa deemuu danda'u ta'a. Isaan dhaabbata yookiin pirojektii yeroo wahiitiif xumuruu barbaadan ta'uu danda'an. Kennammoo dhaabbata akkasiiti miti. Dhaabbata rakkoo nama keenyaa irraa ka'ee rakkoo nama keenyaa furuudhaaf hundeeffame waan ta'eef dhaabbata faranjiis dhaabbata biyya arabaas waan hin taaneef dhaabbata lammiin keenya lammii keenyaaf jedhee namni keenya nama keenya keessattuu warra baadiyyaatiif yaaddamee hundeeffame waan ta'eef dhaqqabummaan keenya guddaan baadiyyaa irratti ta'a jechaadha. Ammas teessoon keenya bakki inni itti argamu dhiyeenya naannoo baadiyyaatti jechaadha. Sababni amma waajjirri keenya kan muummee yeroo ammaa Shaashamanneetti argama. Sababni achis goonee fi dhiyeenyaan baadiyaalee Oromiyaa keessatti qaqqabsiisuudhaaf jechaadha. Hanga ammaatti bakka hedduu bira gahuu dandeenyeerra. Baadiyyaa keessatti parsantii 80 ol tajaajilamtoonni dhaabbata kennaa keessaa hanga ammaa tajaajilaman warra baadiyyaa keessatti dhokatanii hafan jechaadha. Ayyee galatoomi meegaa yeroo keessattuu gara baadiyyaa kana keessa deemtanii deeggarsoota garaagaraa gootanii yookaas immoo gara baadiyyaarraa karaa dhaabbata keessaniitti namoota deeggarsa barbaadan namoota qaama miidhamtoota ta'an kana gara dhaabbata keessaniitti fiddanii deeggarsa kana gosaan gootumoo kana gaafansiin jedhu fakkeenyaaf deeggarsi maallaqaa jira deeggarsi nyaataa jira akkuma sila kaastee deeggarsi wantoota qaama miidhamtootaaf barbaachisan jira. Kana yeroo yerootti qofaatti adda baastanii gootumoo haala namoota deeggarsa barbaadan sana irratti hundooftaniiti kan isin gootan? Dhaabbanni tokkoffaa wantoota ofii hojjetu qaba waan daangeffamee hanga humna isaatii waan dalaguutu jira. Hojiiwwan dhaabbanni kennaa hojjetu hojii deeggarsa irkoo qaamaa akka jalqabaatti ka'umsaa fi hundeeffamaaf kaayyoo isaa irraa ka'ee meeshaa irkoo qaamaa waan dursaa kenninudha. Dabalataan ammoo barnoota irratti hojjenna. Namoota miidhama qaamaa qaban warra amma baadiyyaa keessatti jiran kunniin baadiyyaatti gargaaramanii baadiyyaatti hafuu qabanii osoo hin taane baadiyyaa keessatti warri jiraatan baadiyyaatti gargaaramanii garuu immoo caalmatti barnoota argachuu waan danda'anii fi gara magaalaatti galanii wiilcharii yoo ooftu kiraanchiin yoo deemtu caffatu jira gaara jira hallayya jira waan miidhama qaamaa wajjin hin deemne baay'eetu jira baadiyyaan rakkoo dabalataa environmental barrier waan jedhamu jira. Wantoota sanniin maqsuudhaa fi baadiyyaatti humni gahaan waan hin jirreef baadiyyaa accessible gochuuf haalli diinagdeen biyya keenyaatiif humni dhaabbanni kennaa qabus daangeffamaa waan ta'eef wanni gochuu dandeenyu maalidha isaan kana gara magaalaatti galchuudha. Hojii nama dhaabbanni kennaa hojjetu ijoolleen nuti horannu jira of jalatti qabannee pirojektiin keenya sadarkaa pirojektiitti godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee fi godina Harargee Lixaa irraa pirojektii qabna ammatti jechaadha. Garuu hojiiwwan nuti hojjennu godinaalee hanga ammaatti dhaqqabne godina Booranaa, Gujii, Baalee, Shawaa Lixaa, magaalaa Amboo, godina naannawaa Finfinnee, magaalaa Bishooftuu fi magaalaa Mojoo, akkasuma godina Arsii, Aanaa Itayyaa fi bakkoota adda addaa irratti naannoo Kibbaas iddoo tokko tokko bakkeen gageenye kun jira jechaadha. Harargee fi Arsii Lixaa irratti sadarkaa pirojektiitti hojjenna. Iddoowwan lamaan kana ijoollee baadiyyaa keessatti amma isin jedhu warra dhokatanii jiran kanniin fillee achi keessaa warra barachuu danda'an fedhii barachuu qaban sababa deeggarsa meeshaa hirkoo qaamaa dhabaniif sababa carraa gara magaalaatti dhufuu dhabaniif sababa maatiin hubannoo dhabeef sababa carraan isaanii kennamuu dhabeef warra gola keessatti hafan garuu osoo baratanii biyya kana jijjiiruu warra danda'an baadiyyaa keessaa baafnee magaalaatti galchinee
tajaajilli isaanii kennu maalidha? Midhaan nyaataa, uffata, warra mana qabu manuma isaanii tolchinaa fi warra mana hin qabne immoo mana kireessinaa fi yoo danda'amee deeggarsa arganne immoo mana ijaarraaf jechaadha. Hojiiwwan amma sii kaasu kunniin hojiiwwan qabatamaan hojjetanii amma lafarra jiran jechaadha. Ulaagaa qabna amma gaaf jalqaba deeggarsa kennitu waa kamiinuu deeggaruu dandeetta siin jedheera. Gaafa garuu deeggarsa addaa gootu ulaagaan filta. Tokkoffaa nama rakkoo diinagdee qabu. Yaala yoo kennuu barbaadde nama miidhama qaamaa qabu ka abbaan isaa sooressa ta'e tokko inni yaallachuu hin danda'a. Ati wanti deemtee deeggarsa kennituuf hin jiru. Yoo deeggarsa kallattiif xiinsammuu hubannoo kenniteef malee waan addaa gochuun sirraan gaafatu jechaadha. Warra qabeenya qabu sooressa nama ta'eef. Garuu deeggarsa fayyaa, deeggarsa midhaan nyaataa, deeggarsa barnootaa, waan adda addaa uffataa fi waan kanneen dabalatee gaafa gochuuf deemtu filannoo yookiin ulaagaa keetta jechaadha. Warra humna hin qabne harka qalleeyyii warra ta'e, warra baadiyyaa keessa jiru, warra carraa barnootaa hin argatin, warra carraa warri magaalaa keessa jiru hin arganne hin argatin. Kanaaf dursa kennitee bifa saniin filla. Gaafa fillus warra mootummaatti xalayaa barreessinee nama akkanaa fidaa osoo hin taane ofii keenyaa gadi buunee baadiyyaa bakka isaan jiran ija keenyaan arginee ragaa viidiyoo fi suuraadhaan fudhannee itti dhiyeenyaan qaamaan deemnee ana qofa osoo hin taane adde Haliimaan ofii isaaniiti Ameerikaa dhufanii viidiyoo sheerii isinii goona baadiyyaa keessa deemanii dhoqqee keessa deemaa gaara boollaa bahaa bu'aa bifa saniin deemnee ofii keenya bakka isaan jiranitti rakkoo san qabatamaan arginee dhugaadha namni kun gargaarsa haqa godhata jennee nama kana iskiriin goonee fillee bifa saniin kenne jechuudha. Inni biraa immoo barnootaan ijoollee barumsa barachuu barbaadan deeggarsa meeshaa barnootaa ni kenninaa fi dabtara boorsaa iskibirtoo yuunifoormii fi wantoota isaaniif barbaachisu kana hin gargaarra jechaadha. Kana bira dabree immoo fayyaa irratti yaala fayyaa hanga isaaniif barbaachisu dhaabbanni kennaa isaan ni yaala warra of jalatti qabatee jiru kana. Kanaafi kan kana fakkaatan hojiin dhaabbanni kennaa hojjetu bal'aadha jechaadha. Mee kana hunda gochuuf humna guddaa gaafata. Akkuma dura kaastee biratti immoo kaapitaala guddaa gaafata. Humna namaallee dabalatee humna guddaa gaafata. Hojii kana hunda al tokkicha sochoosuun nama hamma kana hunda al tokkicha gargaaruun humna cimaa gaafata. Sanaaf mee maddi galii keessanii maali? Maddi galii keenya ummata keenya. Akkuma dura sii kaasuuf yaalee dhaabbanni kennaa hundeeffama isaa irraa kaasee waa gochuuf nama gargaaruuf alaa nama eeguun qabdu. Waan keessa kan kee jiru kana baastee hojjettee humna keetiin hojjettee mul'istee agarsiistee hawaasni kan kee immoo irratti si gargaara. Hawaasni keenya hawaasa wal gargaarutti amanu hawaasa kaneessas namni tokko yoo sa'a ilmatu hin qabne ka ofii lama qabu tokkocha dabarsee walii kennu ture waan ta'eef aadaa san deebisnee mul'isuudhaaf obboleessa kiyya ka kufe immoo an lafaa kaasuudhaaf obboleetti tiyyata waan deemtuun dhabde waan isiin deemtuun gochuudhaaf nuti hawaasa kanatti yoo yaamsa dabarsine waan gochuu dandeenyu goonee mul'isnee yoo itti agarsiisne hawaasni immoo sana caalaa dalaguu danda'a yaada jedhuuni dhaabbanni kennaa ka'ee hundeeffame fandii biyya Arabaa sin qabu. Fandii biyya Faranjii sin qabu qaamni isa deeggaru tokko iyyuu hin jiru. Hawaasuma kana karaa kamiin hawaasni isin deeggara jettee biyya alaatti miseensota qabna, biyya keessaas miseensota qabna. Namni kamuu immoo dhaabbata kennaa keessatti miseensa ta'ee namoota miidhama qaamaa qabu nu wajjin ta'ee deeggaruu danda'a. Akkuma dura sii kaasee dhaabbanni kennaa yaada burqisiisee kallattii agarsiisee rakkoo baasee mul'isee rakkoo kanatu jira. Rakkoo kanaaf ammoo furmaanni kana koottaa waan kana waliin haa dalagnu gaafa jedhee hawaasatti gadi bahu. Yaamichaa dhaabbanni kennaa godhe fudhachuudhaan adde Asnaanis biyya Norway irraa maatii kanaa mana ijaaruu danda'aniiran jechuudha. Namoonni biroos akkasuma deeggarsa adda addaa dhaabbata kennaa waliin ta'uudhaan namni deeggaraa jiru baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenya yoo sii kaasee an meeshaa hirkoo qaamaa kana fayyadama. Meeshaa hirkoo qaamaa an fayyadamu kun jala isaa irraa goommaa kanatu jira pilaastikiidha. Goommaan kun qarshii 120 bitama amma gatii amma jiruun jechaadha. Dura birrii 100 ture dabalaa deemaa jira biyya keessatti qarshii 120 bitama. Yoo goommaan kun irra hin jiraatini akka fedhetti si waliin socho'ee deemuu hin danda'u. Mucucaadhee kufuu danda'a waan ta'eef jechaadha. Gatiin goommaa kanaa waan guddaadha. So namni biyya keessa jiru miseensa dhaabbata kennaa ta'ee ji'atti qarshii 100 waggaatti immoo qarshii 1200 buusa jechaadha. Buusii miseensummaa qarshii 1200 namni tokko nu buusa. Ji'aan immoo qarshii 100 beeki. Qarshiin 100 namni sun bituu goommaa kana bituu ni dandeetti jechaadha. Goommaa kana qaawwa nama tokko cufuu danda'a jechaadha. An goommaa kana yoo hin qabaanne deemuu hin danda'u. Yoo goommaan kun hin jirre yoo qarshii 120 hin qabaatiin
bilisummaan qabu jechaadha. Sammuun kiyya guutuu miti yoom kufaa osoo nama wajjin deemaa jiraadhe osoo cidha wahii keessa bakka sagantaa wahii keessa deemaa jiraadhe guutuu ta'ee deemuu hin danda'u. Sababa maal dhabeef wanni hundi naa guutamee goommaan kun qofti yoo hin jiraatin an guutuu ta'ee si waliin deema. Yoom kufa jedhee of eeguu qofa irratti xiyyeeffata malee. Akkasitti xiyyeeffadha jechaadha. Guyyaa tokko nama waliin osoo deemu mucucaadhee kufuu danda'a. Kufee immoo cabuu danda'a. Yoo cabe immoo miidhama caalmaatiif kabiraatiif saaxilamuu danda'a waan ta'eef. So gatiin hagamta akka qarshiin 100 namni tokko dhaabbata kennaa keessatti miseensa ta'ee buusu gatii guddaa qaba. Masgiida afur dhattee namooti dabruu dandeetta. Beeti kiristaanii afutti cherchi afutti darbitee namooti bira dabruu dandeetta. Bakka buna dhudduutti namni si kadhatee bira 150 darbuu dandeetta. Waan inni ittiin godhuun hin beektu. Hin safaramu wanni inni ittiin godhuun. Garuu wanni kun hin safaramu. Namni tokko waan kana kennee yoo deeme kiraanchiin biyya keessatti bitamu qarshii 2,000 aga 2,500 bitama. Kiraashiin akkanaa kunniin immoo ka biyya alaatii bitamu qarshii 4,500 aga 5,000 bitama jechuudha ka biyya alaa. Namni 3 namni 4 walitti deebi'ee nama tokko kufee bobbaa lafatti bobba'e fincaan ofii lafatti fincaane irraa ol ka'uu hin dandeenye nama 2-3 walitti deebi'anii kiraanchii tokko yoo bitan ol kaasuu dandeenya. Kanaaf faranjii eeguu qabna. Deemuu danda'a jechuudha namni. Deemuu danda'a jechaadha. Sigalee kanaaf faranjii eeguu hin qabnu. Haga faranjiin kiraanchii nu bituuf haga faranjiin yookiin namni arabaa wilchirii nu erguuf eeguu hin qabnu jechaadha. Walitti yoo dhufne kana gochuu dandeenya. Warri biyya alaa jiran ji'atti $10 buusu. Waggaatti $120 jechaadha. $10 bakka nu takkitti buna itti dhunnee finnu ta'uu danda'a. Garuu $10 yookiin $120 namni tokko dhaabbata kennaa keessa akkaawuntii keessa yoo buuse isiin gara biyyaatti yoo dhufte hiika guddaa qabdi. Waan kanatti walitti deebi'ee warra mana hin qabne mana ta'a. Warra mala hin qabne mala ta'a. Warra miila hin qabne miila ta'a. Warra hirkoo dhabanii hirkoo ta'a jechaadha. Wanuma kana walitti bubbuusnee hojii kana hojjechuu irratti argamne jechuudha. Maddi keenya hawaasa keenya. Mee galatoomii tajaajiloota keessan illee kaastetta duubatti si deebisuuf jecha dhaabbanni kun ergaa hundaa'e hammam tureerame? Dhaabbanni keenya akkuma jalqaba sii kaasuuf yaale biyya Ameerikaatti hundeeffame, Minisootaatti hundeeffame, 2019tti hundeeffame jechuudha. Naannoo waggaa 4 wayi ta'ee jira akka biyya alaatti erga hundeeffame. Gara biyyaatti immoo ka dhufe 2022 xumura irratti 2023 jechaadha. Haga biyya keessa dhufee waggaa tokkoof ji'a jaha. Iddoowwan amma siilaa akka kana hanga ammaatti tajaajila nu kennini bal'aadha. Waggaa jalqabaa meeshaa hirkoo qaamaa baay'inni isaa 2,000 ol ta'e. Gara biyyaa galchinee gosa meeshaa 16 ol namoota miidhama qaamaa qabaniif kennine. Kan biyya alaarraatii kan gara biyyaatti galchine jechaadha. 2022ttis akkasuma meeshaa baay'ee 2023ttis akkasuma meeshaa baay'ee galchine. Sunis dabalatee hanga ammaatti meeshaan deeggarsa gochaa jirru namoota 3,000 haga 5,000 ta'anitti dhiyaatanii fi deeggarsa goone iddoowwan amma siilaa akka godinaalee Oromiyaa hedduu kana keessa kan gahuu dandeenye waggaa tokkoof ji'a jaha keessatti jecha. Sababoonni namoonni deeggarsa barbaadan oolaalteetta ta'e akka biyyaattis ta'e akka naannootti guutummaatti akka addunyaatti ta'uu danda'a. Namoonni deeggarsa barbaadanii yeroo gara yerootti hinuma dabalu. Fakkeenyaaf dhimmoota waraana garaa garaatiin ta'uu danda'a. Dhimmoota balaa tasaa, balaa konkolaataa ta'uu danda'a. Dhimmoota uumamaa, karuma uumamaatiin immoo ta'uu danda'a. Kun yeroo garaa garaatti dabalaa deemaara. Meesin akka dhaabbata keessanitti kana akkamitti xiinxaltu yookaanis immoo maal jettu? Miidhamni qaamaa guyyaa guyyaadhaan dabala. Keessumattuu balaa yeroo ammaa kana keessatti waraanaan wal qabatee akka addunyaattis akka biyya keenyaattis guyyaa guyyaadhaan waraanni jira. Sababa adda addaatiin waraanni kun immoo maal fidaa miidhama qaamaa fida. Miidhama qaamaa fiduun immoo yoo qophii isaaf barbaachisu godhin wantoonni amma akka hojjetaa jirru kun babal'atee humna yoo hin qabaatiin ba'aa biyya irratti dabalaa deema jechaadha. Miidhamni qaamaa baay'eedha. Gosoota miidhama qaamaa dura si ibsuuf yaaleera. Sababoonnis akkasuma baay'eedha. Tasa namni tokko namni miidhama qaamaa hin qabu jedhee har'a akka barbaadetti deemuu danda'a. Namoota miidhama qaamaa qabaniif xiyyeeffannoo laachuu dhabuu danda'a. Garuu gaafa kana gootu ati amboru maal ta'aa kan kee beekuu qabda jechaadha. Akka dhaabbata keessaniitti wanni ana ajaa'ibee yookaan immoo jajjabina cimaanaaf kenne akka nama kamiitu akka namummaa kootiittis irra caalaan dhaabbata keessanii hojjettoonni isaanii akkuma siyyoo arginu si dabalatee namoota qaama miidhamtootadha. Mee kun maalidha icciitiin isaa? Icciitiin isaa waan addaati miti. Waan 2-3 ilaaluu dandeetta.
Tokkoffaa yoo carraan sii kenname namni miidhama qaamaa qabu dandeettii dhabeeti miti. Carraa dhabe. Ati waan kan kee akka itti dalagdu situ beeka jechaadha. Dhaabbanni kennaa iccitiin isaa qaama hojii hojjetu keessaa deeggaruu qofa osoo hin taane gahoomsuu irrattis hojjeta jechaadha. Hojiin deeggarsaa akkuma jirutti ta'ee hojiin gahoomsuu, hojiin namoota miidhama qaamaa qaban gahoomsuu. Ani nama miidhama qaamaa qabu miidhama qaamaa qabaachuun koo namaa gadi nan godhu garuu chaalenjiin miidhama qaamaa jireenya kee keessa namuu dandeenya jechuu miti. Anis nama chaalenjii keessa dabree dhufee jiru. Akkuma argaa jirtu meeshaa birkoo qaamaa fayyadamuuf jira. Kaleessa garuu asin turre. An nama harkaa miilaan deemu ture. Meeshaa kanan qabu ture. Baadiyaa keessatti dhaladhee godina Arsii Lixaa Aanaa Shaallaa jedhamtu naannoo cinaa hara Shaallaatitti dhaladhee achitti baadiyaa san keessatti harkaa miilaan lafarra deemaa ture jecha. Miilli koo kun naan diriiruu miilli kun dugda koo irratti garagalee harkaa miilaan akkasitti deemaa ture. Mana barumsaa carraa galuun arganne. Yeroo dheeraadhaaf osoo barumsan baratin namoonni maannaa kiyyaa namoonni anaa gadii namni naa oliis namni baay'een baratanii mana barumsaa deemanii yoo galanii angaruu waan barachuu danda'u waan waa gochuu danda'u hin yaadu hin beeku ture jechaadha. Maaliif sababa duratti jettee sanii fi sababa maatiin koo hubannoo hin qabneef hawaasni aan keessa jiraadhu sababa hubannoo hin qabnee fi carraa kana dhabee manatti hafe jechaadhaan. Xiyyeeffannoon haati koo sinaa godhan maalidhaa? Yaala jechaadha. Fayyuu danda'a laata jedhanii iddoo garagaraatti naan deemuu na baatanii an dugda haadhatii irratti of beeke jechaadha. Durammoo uumamaan osoo hin taane guyyama keessa eega fiigee taphadhee booda kan miidhamni qaamaa na mudate achi booda dugda haadhatii irratti guddadhee dugda haadhatii irratti of beeke jechaadha. Gaafa kaan immoo carraa argadhee dhaabbata akka dhaabbata kennaa dhaabbata as Mannaagashaatti naannoo hoolotaa kanatti dhaabbatuutu jira. Cheshire Home Service Itoophiyaa jedhama. Karaa nama tokkootiin giddugala tokkotu jira. Gara fuulduraattis dhaabbanni kennaa giddugala san fakkaatu ijaaruudhaaf hojii fiicharii keessatti qabanneerru hin jira. Meeshaa deeggarsa kanaa fi qaamni koos akka gadi naa diriiru wanni akka sababaatti naa ta'e dhaabbata san jechaadha. Achi deemee argadheen jechuudha. Miilli koo naa diriiree qaama meeshaa hirkoo qaamaa amma fayyadamaa jiru bireesii kana argadhee miilli koos gadi naa diriiree ol ka'ee deemuu danda'e jechuudha akka namaatti. Achi boodas maal ta'uu hin dandeenye barachuu hin dandeenye. Maaliif hubannoon arganne waan ta'eef amma yoo sanitti. Hubannoon duraan hawaasa keessa jirus gadaanaa waan ta'eef. Gadaanaa waan ta'eef gaafa yaalamee meeshaa kanas argadhee ol ka'ee deemuu danda'e deebee baadiyyaa sanitti deebi'e waan ta'eef gara magaalaatti hin dhufne achuma jiraataa ture. Gaaf tokko barsiisaan tokko carraa kanaan galateeffachuu barbaada. Nama ija naa bane jechaadha. Ahmad akka sadarkaa kana gahuuf jalqaba namni galateeffadhu kan na uume rabbii kiyya eegasi haadha tiyya namni immoo barumsaaf ija naa banee akka namoota akka kiyyaa gargaaruuf dhaabbata kennaa keessatti akka hin jiraadhu sababaa naa ta'e barsiisaa sanii barsiisaa Abdallaa Jirruu jedhama. Anumaa olumaa gadi magaalama keessa deddeemu kormitti kootu naan jedhe. Itti dhaqee ati maaliif hin baranne naan jedhe. Akkamitti baradhaan jedheen. Akkamitti hin baranne maaf hin baranne an barachuu hin danda'a hin dandeetta akkamitti baradha an hin danda'u barachuu hin danda'u hin dandeetta akkamitti baradha akka itti barattu anas sitti himaa mana barumsaa kootu yoom dhufa wiixata kootu tole jedheen. Wiixanni kun na jalaa fagaatte. Yoom gaa jedhee. Yoom gaa jedhee bakka wiixanni na jalaa fagaatte an fedhii qaba. Wanni hin geenne hin jiru guyyaan sunis geettee ganamaan ka'ee dhaqe. Mana barumsaa yoo dhaqu barsiisaan daftara bitee iskibirtoo bitee akkanatti dhaabatee na eega. Yoo dhaqu dhuftee kormitti dhufe kootu jedhee kilaasii na seensee na galmeessee daftara naa kennee iskibirtoo kun as taa'ii baradhu kanarratti barreeffadhu jedhee barumsa yeroo jalqabaatiif isatu na galche jechaadha. Barsiisaa kana guddaa isaan galateeffachuu barbaada. Achirraa ka'ee barumsa baradhee achirraa ka'ee yeroo ani umriin kiyyaa fi umriin namoonni anaa gadi jiran barumsa sadarkaan barumsa irra jiran garagara. Sababni san ta'eef ammoo umrii koo hedduu wanni duubatti na jalaa deebise maalidhaa? Sababa carraa dhabeef jechuudha. Gara dhaabbata kennaatti yoo si deebi'ee dhaabbanni kennaa namoota akka kiyya carraa dhaban namoota hedduu carraa kennee fi gahumsa isaanii wajjin jechaadha. Kana jechuun sababa qaamidhamaa taateef anamma dhaabbata kennaa hoogganaa sababa qaamidhamaa ta'eef osoo hin taane sababa fedhii qabuuf sababa gahumsa qabuuf sababa anis miidhama qaamaa qabuuf kun hundi isaa walitti deebi'ee carraa dhaabbanni kennaa naa kennee anas na gahumsee akka fakkeenya namaa ta'uuf jechaadha. Ati waa'ee miidhama qaamaa yoo dubbattu ofii kee fakkeenya godhataa yoo dubbattuu fi namni sun yoo jettu
wal qixaa miti. Miidhama achi keessa jiru hubachaa nama hubachuu akka danda'u. Sirriidha. Madaa tokko kan beeku nama madaa isa waan ta'eef jechaadha. Mee hordoffiin namoota kanaan dura deeggartanii akka dhaabbata keessaniitti duubatti deebitanii hordoffiin yeroo maal fakkaatame? Yaa hordoffiin warra amma deeggarru kana akkuma dura siin jedhee keessattuu warra horannu jira dhaabbanni kennaa of jalatti qabatee warra ijoollee horatu jira. Maatii isaaniis jireenya maatii qaamidhamtootaa jijjiiruu jireenya qaamidhamtootaa jijjiiruu piroojeektii jedhu qabna addatti jechaadha. Jireenya isaanii jijjiiruu gaafa jettu waan wahii kennitee fi biraa deemtee jireenyi namaan jijjiiramu. Deeggarsa kanatti immoo follow up jira jechuudha. Hordoffii godhuu barbaachisaa. Deeggarsa dabalataa wanni isaanii hanqate yoo jiraate guutaa waan humna dhaabbanni qabuutiin namoota kana deeggarra. Warri horannu kun ammaa warra waliigalatti deeggarru walumaa galatti deeggarra. Warri immoo akka piroojeektiitti of jalatti qabannee horannutu jira. Warri kunniin Arsii Lixaatiif Harargee Lixaa keessa jiran ijoollee kana hin barsiifnan. Nyaata isaanii, uffata isaanii, mana jireenyaa, barnoota, fayyaa guutuu akka ati daa'ima kan itti horatu. Mootummaa maxxoo ofitti fudhattee bakka daa'ima kiyya kana waa kanatu barbaachisa. Yoo inni dhukkubsate yaalu, yoo inni barbaade nyaachisu, uffata isaa ayyaanatti bashannana waan adda addaa gochuuf kanatti ijoollee qaba jecha dhaabbanni kennaa. Ijoollee akkasitti horatu qaba. Ijoolleen kunniin ijoollee dhaabbata kennaati. Ijoollee kana maal ikkattummaan osoo hin taane yeroo tokko maal goota giddugala tokko keessatti walitti qabdee achitti horattee maatii keessaa hawaasa keessaa baasta. Kun ammoo akkasii miti. Bakkuma isaan jiran sanitti maatiin isaan hawaasuma wajjin akkuma keessatti akka guddatan goota. Hanga ijoolleen kun bakka tokko gahanii barnoota isaaniitiin, jireenya isaaniitiin, diinagdee isaaniitiin sadarkaa tokkorra gahanii isaanuu riisaayikil godhanii ofii isaanis deeggaranii dhaabbatas hawaasa biroos haga isaan deeggaruu danda'an takka duubaan hordoffii gochuu fi deeggarsa isaan barbaachisu gochuudhaan dhaabbanni kennaa akka hojjetu malee waanuma guyyaa tokkotti dabree biraa deemu miti jechuudha. Namoota silaa kana gochuu danda'anii osoo kana hin godhin yookaas immoo maalla dhibdeedhaan ta'uu danda'a yookaan immoo osoo kallattii namoota sana ittiin qunnaman dhabuu ta'uu danda'a. Kanaaf mee ergaa akkamii qabda? Akka hojjetaattis ta'u akka dhaabbata keessanitti ergaa ati qabdu maal? Osoo namni hundi waan gochuu danda'u godhe rakkoon hedduuf furama beeki. Waan xixiqqoo walitti finne kanaan waan guddaa hangana gahu hojjechuu yoo dandeenye garuu warri humna qaban, warri mallaqa qaban, warri waa gochuu danda'an sadarkaa kanatti tokkoffaa yoo danda'an ofii isaaniitiyyuu waan barbaadan gochuu danda'u. Yookiin immoo karaa dhaabbilee akka dhaabbata kennaa fi dhaabbileen biroos jiru dhaabbata hedduutu waan hojii namoomaa hojjetu jira. Karaa dhaabbata kanaatti dhufanii waan humna isaanii deeggaruu yoo danda'an jijjiirama guddaa fiduu dandeenya jechaadha. Dhaabbanni keessan kun gara fuulduraatti keessattuu hojii akkasii kana biyyaalessummaadhaan wal qabsiisee haga biyyaarra darbe immoo sadarkaa Afrikaatti ta'uu danda'a. Wanti isin karoorfattanii jirtan yookaanis immoo kaayyoonni gara fuulduraatti qabatee jiru mee maal fakkaata? Akkuma sii kaasee waan tokko gaafa hojjechuuf deemtu waan kaleessa irra dhaabattee waan har'aa madaaltee waan boruutiif karoorfatte jechaadha. Kanaaf dhaabbanni kennaas gara fuulduraatti hojii guddaa tokko hojii akka biyyaattis akka addunyaattis hawaasa kana jijjiiruu danda'u jennu tokko giddugala tokko hundeessuuf deemaa jira. Almost giddugala kanaa fi mootummaas lafa gaafannee hanga barbaadamu guutus ta'uu baatu lafa kaarimeetirii 2,700 magaalaa Shaashamannee irratti fudhannee harkaan gahannee jirra. Diizaayiniin barbaachisu hojjetamee xumurameera. Amma yeroo itti aanutti sassaabbii galii goonee ijaarsa jalqabuuf deemna yoo rabbi jedhee. Giddugalli kun maal of keessaa qaba? Giddugala waltawaa qaama miidhamtootaa jedhama. Akkuma yeroo waa'ee kiyya sii kaasu an bu'aa seentara tokkooti. Hojiiwwan giddugalli kun hojjeta jennee karoorfanne keessa tokko oomishaa fi haaromsa hirkoo qaamaati. Meeshaan adda barbaadamu meeshaan kanatti lakkoofsaan baay'ee sitti himu kunis gara fuulduraattis ammas namoonni hedduu dhaabbata kennaa keessatti weeting listii irratti warri galmaa'anii eeggataa jiran baay'ee jira. Meeshaan kun biyya keessatti oomishamu alaa gala waan ta'eef giddugalli kun tokkoffaa hojiin isaa meeshaa hirkoo qaamaa kiraanchii, bireesii, artifishaalii jechuun kan namni miilli irraa murame namtolchee miila namtolchee jechaadha. Isa kanneen waan hedduutu jira jechaadha gosa miidhama qaamaa hedduu fi sadarkaa isaaniitiif akkaataa bifa miidhama qaama isaaniitiin kan isaanii barbaachisu anamma kan fayyadamu kun bireesii jedhama jechaadha. Meeshaan kun bakki itti oomishamu jiraachuu qaba. Hanga ammaa biyya kana keessatti muraasa bakkeen jiru. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti bakka 2-3 qofa jira kan jiru keessattuu
naannoo Finfinnee kanaa gadi asallatti fayyadamu jechuudha. Goo xiqqaate godina gara 10tu asallatti fayyadama. Godina 10 keessaa magaalaa hagas baay'atu aanaa hagas baay'atu san keessaa nama meeqatu dhufuu danda'a jettee ilaalta. Baay'eedha. Anama osoo kun na jalaa cabee dabareen yoom na dhaqqabaa waggaa tokko booda na dhaqqaba jechaadha. Waggaa tokko sababni meeshaan kun na jalaa cabeef manatti hafa jechuudha. Har'a hoo nama meeqa laata warri manatti hafee jiru. Meeshaan kun jalaa hammaatee yookiin immoo osoo hin argatin yookiin immoo osoo dabareen isaanii gahin namoonni hedduu mana hafee jira. Kanaaf giddugalli kun barbaachisummaan isaa wanni jalqaba irratti kaasnu waa'ee giddugala kanaa wanni kaafnuu fi kanaa fi meeshaa hirkoo qaamaa oomisha. Inni bira meeshaan kun alarraa galuuf yeroo fudhataa mallaqa guddaa barbaada sharafa doolaaraa barbaada deeggarsa addaa barbaada garuu deeggarsa bifaan goonu kana yeroo tokko deeggarsa sassaabnee maashina meeshaa kana oomishu gara biyyaatti galchinee ogeessa leenjisnee meeshaa kana as keessatti oomishuu dandeenya taanaan salphamatti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman yeroo tokko tajaajila kana argachuu danda'u. Kanaan alatti immoo tajaajila fiizooteraapiiti. Namoonni miidhama qaamaa qaban keessattuu daa'imman dhalatanii dhalootaan miidhama qaamaa qaban yookiin guyyaa keessas miidhaman tajaajila fiizooteraappii isaan barbaachisa. Tajaajilli kun naannoo Finfinnee kana qofatti kan daangeffamedha. Baadiyaalee Oromiyaa keessatti akkuma jalqaba kaasne hin jiru. Namoonni haala salphaa ta'een deeggarsa fiizooteraappii argatanii miilli isaanii diriiree deemuu danda'u. Harki isaanii diriiruu danda'u. Dugdi isaanii diriiree taa'ee socho'uu danda'u osoo maal ta'anii osoo fiizooteraappii argatanii kana kan argachuu danda'an silaa sababa waan kana dhabaniif maal ta'anii manatti hafanii walitti caccabanii rakkatanii humni misoomaa ta'uu danda'u. Dhalli namaa garasiin rakkataa jira jechaadha. Kanaafi giddugalli kun kanaaf barbaachisaa isaan baadiyyaa keessaa baafnee achi tajaajila fiizooteraappii isaanii kennuudhaaf kun barbaachisaadha jechaadha. Inni biraa giddugalli kun maal godhaa? Namoota harka qalleeyyii ta'anii qaama midhamaa ta'anii karaa irra kufanii kadhatan kana ati gaafa hubannoo kennituuf sii amanu beekta. Hanga tokko asiin dura osoo dhaabbata kennaatti hin dhufin yaalee ture. Namoonni kanneen hubachiistaa nama sadii hojii kadhaa irratti warra hirmaatanii turanii sammuu isaanii amansiisee kadhaa irraa kaasuu danda'e ture. Garuu eessa haa fidu? Yeroo sana humna deeggarsaas barbaachisa ture. Eessa fidda? Ardas nama wayii hubachiistee maal gootee hin kadhatinii kadhaan badaadhaa. Kennuu irraa fudhachuu irra kennuu wayyaa. Ati humna misoomaati hin dandeetta. Sammuu kan keessi miila kee ajajuu qaba malee miilli kee sammuu kan kee ajajuu hin qabu yoo jette. Oo sirrii naan jette hin dalagaa. Garuu eessatti haa dalagu? Maal haa dalagu gaafa siin jedhu tokkoffaa maal isa barbaachisa? Hubannoo kenniteef sirraa fudhatee giddugala wayii si barbaachisa. Achi fiddee jalqabbii wayii isa barbaachisa. Leenjii qaamaa, leenjii sammuu, interpreneurship akkasuma immoo ogummaa fedhii isaatii waan wal qabatu wayii bakkiitti leenjii teeknikaaf ogummaa wayii isa barbaachisa waan ta'eef giddugala kana keessatti doormiitu jira achi bulanii nyaatanii dhuganii leenjii ji'a 5 ji'a 6 fudhatanii haga waggaa tokkos fudhatanii achi keessaa eebbifamanii bahanii ogummaa hojjetan kanaan ammoo gara hojii wayiitti akka isaan bobba'an gochuu fi humna misoomaa dabaluudhaaf nama kadhatu xiqqeessuu irratti hojjeta jechuudha giddugalli kun. Kanaan alattis tajaajila bal'aa qabaa giddugaloota akkanaa iddoo adda addaatti ijaaruu barbaada. Amma jalqabatti Shaashamannee irratti jalqabbii isaa jalqabaa jirra. Gara fuula duraattis naannoo Harargee magaalaa Dirreedawaatii fi akkasuma naannoo godinaalee Oromiyaa kallattii arfan irratti iyyuu takka lama jedhaatu maanii iddoo hundarratti waan kana waliin gahuuf gara fuulduraatti yoo Rabbi nu gargaaree gara rabbiitii immoo hawaasni keenya yoo nu cinaa dhaabbate hojiin dhaabbanni kennaa hojjechuu barbaadu giddugala akkanaa kana hundeessuudha jecha. Ayyee galatoomii egaa yaada bal'aadha kan itti nu kaaste kan ammoo gaa yeroo dhiyootti hundumtuu milkaa'ee akka arginu abdii qabna sanaaf immoo gaa hawaasni keenyas nu cina jira jennee yaadna. Kabajamtoota daawwattoota keenya gaa turtii qophii keenya qophii dibaabee har'aa keessummaa koo Hayimed Faana waliin turreen kan hangammaatti daawwachaa turtanidha. Egaa qophii keenya guyyaa har'aa immoo waa hedduu akka baratan akka irraa barnoota guddaa argattan homaan shakkinu. Keessattuu gaa namoota qaama miidhamtootaa fi ilaalcha qaama miidhamtootaan wal qabatu immoo irra caalaa immoo keessatti dhaabbatanni haga ammaatti nutti caalaa immoo isarraayyuu hubannoo garaagaraadha kan isin argattanii ilaalcha gaarii ofiif kennuun nama kamiinuu faana of madaaluun akkuma nuu jedhe immoo sammuudhaan nagaa taanaan immoo qixa nama kamii jiraachuu akka dandeenyu gaa innis nutti meera qophiin keenya haga ammaatti kan turedha qophii keenya torbaniitiin immoo haga walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna. Qophicha qopheessuun ansin faana kanan ture Antaarikuu Baqqalaa akkasumas immoo ogeessa kaameeraa Galaanaa Guutoo faana ta'uudhaani qophiin keenya waliif TV afaan biroon itti fufuu sana faana turtii gaana isiniin jenna nagaatti.